Raashiyaan haleellaa qilleensaa guddaa akka irratti raawwachuu himteem. Ameerikaan meeshaa waraanaa Yuukireenitti kennu erga dhaabdee booda Raashiyaan halkan guutuu Yuukireen haleelaa bulteem. Raashiyaan erga waraanni bara 2022 eegalee asiin Yuukireen irratti haleellaa cimaa raawwachuun halkan tokkotti haleellaa qilleensaa guddaa raawwatteem. Guutummaa biyyattiitti diroonii fi miisaayiloonni 550 ol darbatamaniiru. Waraana guyyoota 12 fi Iraan fi Israa'el gidduutti gaggeeffamee fi haleellaa qilleensaa cimaa USA'n iddoowwan niikuleeraa Iraan irratti raawwattee booda ogeeyyiin niikuleeraa hedduun akeekkachiisa cimaa dabarsaa jiru. Iraan amma daandii balaa guddaa qabu filachuu dandeessi jechuun sodaa isaanii ibsaniiru. Iraan inspektaroota niikuleeraa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin hojjechuu dhiifte. Kun immoo Israa'elii fi biyyoota dhiyaa biratti mataa bobuu ta'uun itti fufeera. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan seera haaraa mallatteessaniiru. Iraan kana booda inspektaroonni UN sochii niikuleeraa ishee akka hordofan hin ayyamtu. Murteen kun immoo sodaa guddaa uumeera. Iraan amma dhoksaan maal hojjechaa jirti? Iraan waliigaltee meeshaa niikuleeraa MPT keessaa ba'uu dandeessi yaaddoon jedhu dabalaa dhufeera. Raashiyaan haleellaa qilleensaa guddaa akka irratti raawwatteem. Ameerikaan meeshaa waraanaa Yuukireenitti kennu erga dhaabdee booda Raashiyaan halkan guutuu Yuukireen haleelaa bulteem. Raashiyaan erga waraanni bara 2022 eegalee asitti Yuukireen irratti haleellaa cimaa raawwachuun halkan tokkotti haleellaa qilleensaa guddaa roobsiteem. Guutummaa biyyattiitti diroonii fi miisaayiloonni 550 ol darbatamaniiru. Yoo xiqqaate namoonni 23 kan madaa'an yoo ta'u 14 ammoo hospitaala seenaniiru jechuun aangoonni Yuukireen ibsaniiru. Haleellaan kun sa'aatii 8 ol kan fudhate yoo ta'u ammallee magaalattii hunda keessatti miidhaa guddaa qaqqabsiiseera. Sirnoonni ittisa qilleensaa Yuukireen diroonii fi miisaayiloota dhufan kana addaan kutuuf yaalus dhoo'insii fi sagaleen diroonii halkan guutuu biyyattii irratti shubbisaa bulaniiru. Akkasumas Yuukireen keessatti kisaaraa waraanaa haga ammaatti mul'ateen beeyne geessiseera. Humni qilleensaa Yuukireen miisaayila kuruuzii 2 dabalatee miisaayiloota 270 rukutee buusuu kan hime yoo ta'u miisaayiloonni 208 ammoo raadara jalaa miliquu himeem. Pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelenskiin haleellaa Raashiyaan halkan edaa raawwatteem. Haga ammaatti ta'ee kan hin beekne fi haleellaa guddaa gara jabeessa ta'e jechuun ibseem. Raashiyaan ammas waraana kana dhaabuuf yookiin shororkeessummaa ishee xumuruuf yaada akka hin qabne agarsiisa jechuun haleellaan kun baay'ee guddaa fi kan ciniinsuu nama qabsiisu jechuun ibseem. Itti dabaluun haleellaan lubbuu namoota qulqulluu irratti raawwatame hundaaf Raashiyaan bu'aa cimaa argachuu qabdi. Qoqqobbii diinagdee akkasumas bu'uuraalee misoomaa ishee irratti miidhaa geessisuudhaan haaloo ni baana jechuun ibsaniiru. Yuukireen deebii kenniteenis haleellaa diroonii kutaa Mooskoo Poozaad irratti raawwattee jirti. Akka itti gaafatamtuun aanaa kanaa jedhanitti yoo xiqqaate namni tokko miidhameera. Akkasumas bakka adda addaa 4tti dhoo'insi mudateera. Raashiyaan haleellaa Yuukireen irratti raawwattu humna guddaan dabalaa jirti. Yuukireen dachee Raashiyaa keessa seenuun dirooniin deebistee rukutaa jirti. Haleellaan halkan edaa kun kan raawwatame pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin gidduutti bilbilli walxaxaan erga godhamee sa'aatii muraasa booda. Dhiyeenya kana meeshaa waraanaa gara Yuukireenitti ergamu kan naabsisan Tiraamp waraana kana xumuruu irratti Puutii waliin guddina tokkollee akka finne agarsiisaniiru. Raashiyaan haga Yuukireen hundee wallabdee kana fudhattutti haleellaa itti fufti jechuun walitti dhufeenya Yuukireenii fi neetoo gidduu jiru eeruun dubbataniiru. Puutiin Tiraampitti akka himanitti Mooskoon ammas mariidhaaf banaadha jechuun haa ta'u malee furmaanni kamiyyuu karaa Ameerikaa osoo hin taane siyaasaa fi kallattii Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti ta'uu qaba jechuun dubbataniiru. Gargaarsi waraanaa Ameerikaa sirnoota ittisa qilleensaa ijoo kanneen akka misaayila paatiraayitii fi stiingarsi dabalatee dhaabbachuu Yuukireen sodaachiseera. Pirezidaantii Volodymyr Zelenskiin harkifachuun kun dandeettii Yuukireen ofirraa ittisuu laaffisuuf lubbuu namoota miliyoonaan lakkaa'aman balaaf saaxiluu jechuun ibseem. Deeggarsa Ameerikaa deebisuuf yeroo dhiyootti Tiraamp waliin kallattiin akka dubbatus karoorfachuu himeem. Waraanni amma waggaa 3ffaarra ga'ee namoota 100,000 lakkaa'aman ajjeeseem. Miliyoonaan kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisee jira. Raashiyaan kutaalee bahaa fi kibba Yuukireen bal'inaan to'achuu itti fufteem. Hawaasa addunyaa irraa waamichi dhukaasa dhaabuu jiraatus haleellaan gama lachuun boba'ee itti fufeera. Dambaliin haleellaa yeroo dhiyoo kun nageenya ammallee fagoo akka jiru agarsiisa.
Waraana guyyoota 12 fi Iraan fi Israa'el gidduutti gaggeeffameef haleellaa qilleensaa cimaa USA'n iddoo niwukilaraa Iraan irratti raawwatte booda ogeeyyiin niwukilaraa hedduun akeekkachiisa cimaa dabarsaa jiru. Iraan amma daandii balaa guddaa qabu filachuu dandeessi jechuun sodaa qaban ibsaa jiru. Iraan inspektaroota niwukilaraa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin hojjechuu dhiifte. Kun immoo Israa'elii fi biyyoota dhiyaa biratti mataa boboo ta'uun itti fufeera. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan seera haaraa mallatteessaniiru. Iraan kana booda inspektaroonni USA sochii niwukilaraa ishee akka hordofaniin ayyamtu. Murteen kun sodaa guddaa uumeera. Iraan amma dhoksaan maal hojjechaa jirti kan jedhu gaafii kaaseera. Iraan waliigaltee meeshaa niwukilaraa NPT keessaa ba'uu dandeessi jechuun sodaachiseera. Iraan waliigaltee meeshaa waraanaa hin babal'isne NPT keessaa ba'uuf yaadaa jirti. Waliigalteen addunyaa kun biyyoonni boombii niwukilaraa akkan hojjenne dhorka. Iraan yoo waliigaltee kana dhiiste murtee Kooriyaan kaabaa fudhattee hordofuun biyya lammaffaa taati. Iraan dhoksaan boombii niwukilaraa akka hojjettu balbala banuu danda'a jechuun ogeeyyiin niwukilaraa irra deddeebiin akeekkachiisa cimaa kennaa jiru. Yeroo darbe USA'n iddoowwan niwukilaraa Iraan gurguddoo 3 haleeltee turte. Tiraamp haleellaan kun sagantaa niwukilaraa Iraan guutumatti balleesse jechuun labse. Haa ta'u malee ogeeyyiin irratti waliigaluu diduun kana mannaa haleellaan kun Iraan dhoksaan akka boombii niwukilaraa saffisaan ijaartu dhiibbaa gochuu danda'a jechuun ibsaniiru.